Pirezidaantii itti aanaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa, kabajamtoota keessummoota hooggansaa fi hojjettoota biiroolee manneen hojii naannoo Oromiyaa, kabajamtoota qaamolee nageenyaa sirna alaabaa kana kabajuudhaaf dhuftan, duraan dursee baga guyyaa kabaja ayyaana alaabaa bara 2017 marsaa 17ffaaf kabajamu baga geessan, baga wal hin geenye anaa dhufu jechuun barbaada. Alaabaan mallattoo birmadummaa biyya tokkooti. Biyyi birmadummaa qabdus alaabaa mul'istuu eenyummaa ofii qabaachuun beekamti. Akka biyyaatti yeroo gaddaas ta'e gammachuu kan ittiin ibsamu alaabaadha. Kanaafis biyyoonni addunyaa fi lammiileen isaanii alaabaa isaaniif kabajaa fi jaalala olaanaa qabu. Biyya keenya Itoophiyaattis lammiileen jaalala kabaja alaabaa mallattoo birmadummaa biyyaaf qabaniif jecha yeroo garaagaraatti wareegama qaalii fi jajjabaa ta'e kaffaluun lafee isaanii cabsanii dhiiga isaanii lolaasuun aggaammii weeraraa diinota garaagaraa biyyarraa waloon qolachaa injifannoo galmeessuun biyyaaf daangaa biyyaa tiksanii dhaloota har'aa anaaf isiniin dhaalchisaniiru. Alaabaan mallattoo biyyaati. Eenyummaa, birmadummaa, kabaja biyyaa fi lammii hundaa bakka bu'a. Gaddaaf gammachuun akka biyyaatti qabnus alaabaadhaan ibsama. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa wareegama hadhaawaa kaffalanii kabajaaf jaalala biyyaaf qaban gochaan mul'isaniiru, har'as mul'isaa jiru. Kabajaaf jaalala alaabaa keenyaaf qabnu mul'isuuf gootota wareegamuun biyya birmadummaa qabnu dhaalchisan yaadachuuf imaanaa gootota darbanii dhaammachuun misoomaa fi badhaadhina eegalitti fufsiisuuf biyya badhaatee dhaloota egeree dhaalchisuuf alaabaa keenya jalatti wal geenyee waggaa waggaan kabajaa jirra. Guyyaa alaabaa bara kanaa wayita kabajnus ergaa ijoo alaabaan keenya tokkummaa biyyoolessaaf birmadummaa fi olka'iinsa Itoophiyaaf jedhuun yommuu ta'u, nagaa waaressuu, badhaadhina eegalame itti fufsiisuu, tokkummaa biyyoolessaa waloomaan jabeessuu, birmadummaa biyyaa roga hundaan tiksuu fi olka'iinsa Itoophiyaaf beekumsaaf hubannoo irratti karaa hundaa'een hundi keenya gumaacha akka taasisnu wal hubachiisuu fi waadaa keenyas kan itti haaromsinu. Kana malees fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf tajaajila uummatatti siqsuuf rifoormii gurmaa'insaa gandaa fi aanaa hojiirra oolchineen imala biyyi keenya jalqabde fiixaan baasuun jaalalaaf kabaja alaabaa keenyaaf qabnu gochaan mul'isuu qabna. Kabajamtoota keessummoota keenyaa, kabajamtoota hirmaattota sirna kabaja alaabaa marsaa 17ffaa dirree irratti bobbaanee jirru hundatti amanamummaa fi kutannoo olaanaadhaan hojjennee imala jijjiiramaa eegalle ceesisuutu nurraa eegama. Yoo damee hundarratti cimnee hojjenne qormaatota injifannee badhaadhina milkeessina. Birmadummaa keenya tiksinee kabaja biyyaas ol qabna. Yoo imaanaa gootota darbanii daganne waloomaanis ciccinee hojjechuu dadhabne ni injifatamna waan ta'eef hojii keenya hundarratti of eeggannoo murteessaa taasisuun injifannoo arganne tikfachaa kan biraa dabalachuuf xiiqiin hojjechuutu nurraa eegama. Imala eegalles gaaddisa alaabaa keenyaa jalatti cichoomina olaanaan itti fufsiisuun biyya badhaate ijaaruun dirqama dhaloota kanaa waan ta'eef hojii qonnaa fi horsiisa beeladaa irratti kanneen bobba'an qonnaa ammayyeessuu, kan daldalu daldala isaa fooyyessuu, kan baratus beekumsaaf hubannoon cimee lammii jaalala biyyaa qabu ta'uu egeree ijaaruuf qophaa'uu, loltuun amanamtummaa fi itti gaafatamummaan adaraa biyyaa fudhate ba'achuun nagaaf daangaa biyyaa tiksuuf hojjettoonni mootummaas tajaajila isaan irraa barbaadamu amanamummaan kennuun biyyaaf uummata keenya tajaajillee kabaja alaabaa keenyaaf qabnu gochaan mul'isuu qabna. Ergama kana galmaan ga'uun iyyummaaf godhattafummaa injifannee biyya badhaate ijaarrachuun alaabaa keenya ol kaasuu qabna.
qormaatota hedduu injifachaa dhufnee ammas injifachaa itti fufna. Alaabaan keenya agarsiiftuu heddumina mallattoo waloomaa fi tokkummaa biyyaalessaa birmadummaa fi ol ka'iinsa biyya keenyaati. Gaaddisa alaabaa keenyaa jalatti nagaan ni waaraa, badhaadhinnis ni milkaa, Itiyoophiyaanis wareegama ijoollee isheetiin cimtee itti fufti. Galatoomaa, horaa bulaa, deebana. Sirna waadaa galuuti gaggeessina waan ta'eef harka keessan kan mirgaa ol naa qabattu. Waan an jedhu na duubaan jettu nuti Itiyoophiyaanonni hiyyummaa fi booddeetti hafummaa dhabamsiifne imalli gara misoomaa fi dimokiraasiitti Itiyoophiyaan taasiftu fayyadamummaa uummataa haqa qabeessa ta'e mirkaneessuun yeroo gabaabaa keessatti tarree biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf deemsa jijjiiramaa eegalle sadarkaa booddeetti deebi'uu hin dandeenye irraan gahuuf miira tokkummaa fi waloomaan waliin dhaabbanne karoora misoomaa fi bulchiinsa gaarii bara kana mootummaan bahan galmaan gahuuf alaabaa keenya fuula duratti waadaa galla. Galatoomaa, barri bara milkii, bara nageenyaa isin haa ta'u. Alaabaa keenya qabannee mootummaa cimaa ganda irratti ni ijaarra. Alaabaan keenya tokkummaa biyyaalessaa fi birmadummaa keenyaati. Alaabaan agarsiiftuu heddumina, walooma fi mallattoo tokkummaa keenyaati. Alaabaan wabii sabdaneessummaa walooma keenyaati. Gootichi raayyaa ittisa biyyaa mallattoo birmadummaa keenyaati. Alaabaa keenyaan ijaarsa mootummaa cimaa fi biyyaa jalqabame ni milkeessina. Alaabaan keenya tokkummaa biyyaalessaaf birmadummaa fi ol ka'iinsa Itoophiyaaf.